تكو سجلي دوبا كانت غير كان نمو نانجتاس معرف نموتا كان وجين وريادة دون كبا كان لبرا كفان كدسات سن سنمونا كدسي سايت كان بيفولي غلاتين كانوا أغرسي سماليني baroota dheeraa qabsoon Oromoo keessa dabre kana keessatti waa'ee hedduu agarree hedduudhaan jiraannee har'a ta'uu hiree arganne waa'ee hedduu agarree. Namni hedduun ka gaafatu qabsoon biraa hoo akkasitti injifannoo argata. Qabsoon Oromoo maaliif hagammaa injifannoo argachuu dadhabee kan jedhu gaaffii nama baay'ee. Namni keenyas ni gaafata. Alagaanis ni gaafata. Isin agas biyya sana keessatti uummata guddaa taatanii utuu jirtanii akkamitti uummanni biyya keessan keessaa kutaa tokko illee hin geenye keessaa bahe humni uummata kana keessaa bahe isin injifatee biyya hosis baafatee aangoo isin irratti dhaabbatee akkamitti kan danda'a. Ofumaafuu rakkina qabdu warri كان الرد كان كمان دواني تبارك قبضون ورمو ركينا بفلا مكان ركينا على إسرع على كتاي كبا ركينا سكي سامو ركينا على كجنوني يرو قبضون كل إيجالي ركو هدو كيساتي قبضون هدنو غافي إيجالو بكينو تيجالي karaa baha biyya keenya baha biyya keenya yeroo sana falammii mootummaa Itoophiyaa fi mootummaan Sumaalee biyya sana biyyi sun kan kooti jedhanii dhuunfachuuf tattaafatan keessattuu mootummaan Haayile Sillaasee erga kufee booda mootummaan Sumaalee carraa sanatti dhimma bahuudhaaf bara 79 irraa 76 irraa jedhamee bahaa fi kibbaa biyya keenyaa kutee biyya ofiitti dabalachuudhaaf lola guddaa bane. Lola guddaa inni bane sana keessatti qabsoon naannoo sanatti ka'ee gale. Kana jechuun egaa humna lama dura dhaabbachuutu dirqii ture jechuudha. Reefu qabsoo eegale. Sana keessa duraan abdiin ka ture mootummaan Sumaalee mootummaa Itoophiyaa wajjin mormii ina haram waan qabuuf tarii qabsoo Oromoo deeggaruu malaa kan jedhu irraa abdiin sun waafee garuu kan innuu kan biyya Oromoo barbaadu kan qabsoo Oromoo bilisa ta'e walaba ta'e dura dhaabbatu tarii argame jechuudha. Sun dhibdee alaa keessaa. Dhibdeen keessaas ni jira. Gaafa qabsoon kun eegalu dhaabni keenya magaalaa keessatti ijaarame. Magaalaa keessatti ijaarameetu qabsoo hidhannoo gaggeessuutti darbe. Jijjiirraa magaalaa fi baadiyyaatti qabsoo gaggeessuu gidduutti tiraanzishiniin sun jijjiirraan sun yeroo hamma tokko fudhatee of gadi dhaabu magaalaadhaa baadiyyaa baananii gadi of dhaabuudha. Rakkoo sana keessatti fottoqiinsi inni duraa dhaaba keenya keessatti argame. Jijjiirama kana keessa utuu jiramu. Fottoqiinsi sunis humna gaafa reefuu ijaaramee socho'aa jiru qoodee. Qooduu caalaa immoo humni poolitikaa humni qabsoo irra jiru tokko yeroo qoodamu kan wal qoodu qofatu hin ta'in kan sanarraa hifatee mana isaa galmeessu guddaadha. Akkasitti humni reefu ijaaramu habitoo wal qoodu kaanis mana isaa galmeessu argame. Sana keessaa dandamatanii jaarmiyaa keenyas deebisanii sirnatti gochuun yeroo dheeraa fudhate. Haaluma kanaan haala sanaa wajjin kan dhalate ka biraa mootummaan Dargii mormitoota isaa mootummaa Sumaaleetii fi magaalaa keessaas kan warra isa mormaa turan akka Ihaappaa fi kan fakkaatan erga injifate booda gama adda bilisummaa Oromootiin
isaaniifate. Kanarraa kan ka'e miseensotaa fi deeggartoota adda bilisummaa Oromoo kan gariin isaaniis as keessa jiranidha. Dhibba baay'ee kata'an guuree kaan mana barnootaatii kaan bakka hojii isaaniitii guuree hidhaan dhaqee. Kun jaarmiyaa magaalaa keessatti ijaaramee diriiree ture ni dhiige deeggarsa